Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii Hawwii Lakkoofsa 12 YouTube chaanaalii kun Hawwii Lakkoofsa 12 ani immoo Hawwiidha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jalqaba irraa kaastanii hanga ammaatti like, share, subscribe, comment gochuudhaan warroonni afaan jirtan guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaala kiyyaa ta'a isiniin jedha. Akkasumas like gochuu hin dagatina. Yaada viidiyoo kiyya irratti qabdanillee gara kommentiitiin naaf kaa'aa isiniin jedha. Wanti sirreeffadhus yoo jiraate isinirraa sirreeffadha isiniin jechuun jaalladha. Maaliif namoonni hedduu yeroo baay'ee baga nagaadhaan dhufte yaa isin bargit viidiyoo namoota hin dhaggeeffanne namni viidiyoo dhaggeeffate immoo yoo kommentii namaaf kaa'u egaa hin beekama waan ta'eef namoonni isiniin jechuun jaalladha. Kanaaf odoo viidiyoon dhaggeeffatan otoo komentii namaaf kaa'u kana dhiistanii isiniin nyaana biraa qofatti miti eenyuma biratti iyyuudha. Ofii kiyyaaf jedhee qofa osoo hin taane jechumatti yoo deemtanii isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa har'aa kana akkuma isa duratti argitanii wanti inni qabadde isiniif dhufe muuzii fi faayidaa isaa ta'e jechuudha. Guyyaa har'aa kana muuzii fi faayidaa isaa waliin ilaallaa. Wanti ofii kiyyaa dubbisee hubadhe tokko irra deebi'ee isiniif dubbisaa nafaanaa turaa isiniin jedha. Viidiyoon isaa hedduu gabaabaadha. Mee duraan dursaatii bakkuma jirtetti jechuudha. Meeqaan keessantuu faayidaa muuzii beeka yookiin immoo meeqaan keessantuu calliseetuma nyaata. Ani garuu gisee namni nyaatu argeedhumaa fi inni nyaatamaadhuma isaaf isa nyaadha malee faayidaa muuzii hin beeku isiniin jechuun jaalladha. Asumarraani meeqaan keessantuu akka kiyyaa osoo hin beekin nyaata yookiin immoo meeqaan keessantuu faayidaa muuzii beekee nyaatame. Isiniin jedhaan afaan turaan affeerraa kootii barreeffama kana toora peejii Dr. Caalaa Diidaa irraatti in argee isiniif hin dubbisaa na wajjin tura. Muuziin dhamdhama isaa kan hin jaalanne jira. Kun muuzii jaalatan ammoo dhamdhamuma isaatiif qofa moo faayidaa inni fayyaaf qabu barataniiti. Eeyyee faayidaalee muuzii tokko lama maqaa dhahuun akka dandeessan nin abdadha. Garuu faayidaa muuziin fayyaaf qabu hedduu waan ta'eef kan sirriitti baratanii muuzii fira keessan akka godhataniif barreeffama kana isiniif dhiyeessa. Dubbisaa. Gaariidha jedha. Tokkoffaa irratti dhiibbaa dhiigaa to'achuuf albuudni soodiyem jedhamu ashaboo keessatti baay'inaan argama. Muuzii keessatti ammoo albuuda pootaasiyem jedhamutu hedduminaan argama. Albuudni soodiyemii dhiibbaa dhiigaa yoo dabalu albuudni pootaasiyemii ammoo dhiibbaa dhiigaa hir'isuu keessatti qooda fudhata. Kanaaf kan nyaatan nyaata ashaboon itti baay'ate hin baay'isinaa kan jedhamuuf keessumattuu warra dhiibbaa dhiigaa qabaniif. Muuzii hedduminaan soorachuun ammoo dhukkubicha dursanii ofirraa ittisuufis ta'ee warra dhukkubicha qabamaniifis haalaan ni gorfama. Qabxii lammaffaan asmii ittisuudhaaf. Qorannoon ijoollee biyya Ingiliziitti godhameen muuziin yeroo hundaa soorachuun carraa asmiin qabamuu parsantii 34 akka gadi buusu baramee jira. Qabxii sadaffaan kaansarii ittisuuf. Ijoollee xixiqqoo waggaa 2 gadiif muuzii fi cuunfaa burtukaanaa kennuun kaansarii dhiigaa ijoollee miidhu jedhamu irraa isaan eega. Namoota umuriin dabalan kan hubu kaansarii marrimaan guddaa namarraa qolata. Arfaffaan fayyaa onneetiif. Muuziin kan of keessatti qabu faayibariin, albuudni, pootaasiyemii fi veetaamin C akkasumas veetaamin B6 jedhaman fayyaa onnee eeguu keessatti iddoo hangana hin jedhamne qabu. Karaa biraatiin dhiibbaa dhiigaa to'achuudhaan onnee irraa hojii baay'achuu malu ni hambisa yookiin immoo ni xiqqeessa. Shanaffaan dhukkubsattoota sukkaaraatiif. Faayibariin muuzii keessatti argamu namoota dhukkuba sukkaaraa qabaniif jechuunis taayip 1 fi taayip 2 amma sukkaaraa dhiiga isaanii keessatti argamu to'achuuf ni gargaara. Qabxii ja'affaan
garaa kaasaa fi teessisaa. Yoo isin qabe nama garaa kaasaa fi teessisaa qabu tokko keemikaala pootaasiyeemii, poolii fi haqqee wajjin dhabamsiisa. Kuni ammoo qaamarra gahuun hanga sadarkaa du'uutti nama geessa. Kanaaf yeroo akkasii pootaasiyeemiidhaan kan badhaadhaan muuzii nyaachuun abshaalummaadha. Inumaayyuu namoota akkas dhukkubsataniif mana yaalatti kan kennamu ORS'n waan biraa osoo hin taane pootaasiyeemii of keessaa qaba. Yoon isiniin jedhe hoo jedha. Qabxii 7ffaan dandeettii waa yaadachuu fi si'aa'ina dabaluuf. Barataa yoo taate yommuu qo'attuu fi yoo qorumsaaf seentu muuzii nyaadhu. Muuzii nyaachuu bartee godhu sammuu kee siif qara. Si'aa'inaaf jettanii warri bunaa fi shaayii qofa akka filannootti ilaaltanis muuzis yaalatoo bu'aa isaa laalamee akka ofii koo argee itti irrayyuu caaluu hin oolu. Dabalataan muuziin fayyummaa kaleetiif, fayyummaa ijaatiif anniisaa namaa kenna. Kanaaf akka warri ispoortii hojjetan yeroo baay'ee yoo muuzii nyaatan argitu. Hanqina dhiigaa ittisuuf akkasumas dammoo furuufis ni oola. Inni biraa gogiinsa garaa ittisuutiif, dhiphina hir'isuuf, dhukkuba garaachaa fi gubaa laphee dursee ittisuuf, nama qabu immoo fayyisuuf. Dhukkuba gogaa irratti ba'an kan akka kormammuu fi finniisaa, keessoo quncee yookiin qola muuzii galgala yeroo hunda sukkuumuun fala akka argamsiisu ragaan jira. Faayidaawwan muuzii nyaachuun fayyaaf qabu kanneen armaan olii qofa miti. Faayidaawwan gurguddaa tuquuf malee akka waliigalaatti muuziin fayyaa namaatiif kuduraa hedduu barbaachisaa ta'edha. You are what you eat jedhu warri hadiin. Qaamni keenya kan ijaarame waan nyaannurraa akka jechuutti kanaaf muuzii nyaachaa fi fayyaa keenya haa eeggannu jedhu galatoomaa jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa faayidaa muuzii guyyaarraa ani dubbisee fi irraa hubadhee isiniif fayyadee isiniif fide kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Yeroo itti aanu viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u guyyaa gaarii qabaadha.